Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessaanu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkabsaa kana geessan ana obboleettiin keessan nagaa guuturraafaa qaba nageenya na bukkee ture simpirallee ajiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii kootti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaalladha deebi'ee dhufee jira akkuma jalqabarratti argitan kana jechuudha waan kanarraanii akka haaraatitti waan biraa dubbachuuf dhufee osoo hin taane namoota tokko jechuudha keessattuu ijoollee keenya achi jala deemee komintii sana ijoollee keenya waan arguuf jechuudha maaliif jinnis naan jechuu dandeessanii maalidha jarri kuni already isaanii hakkaataa yookas immoo tooftaa ittiin miidiyaan adeemsifamu isaaniif qofa galte jechuun hin danda'ama isaanis eenyudha Abrish Ruutaa jechuudha waluma galatti ajaabii isaan wajjin jiru wajjin jechuudha maaliif jennaanii fiilmiidha kasaan hojjetaa jiran already fiilmii akka ta'e eenyumtuu hin beeka garuu ijoolleen keenya ka dhugaa faa jechuudha gara TikTok kana deemtanii irratti hidhatanii faa kan irratti wal lolan faa jechuudha sababa namni kun akkuma kan koo kana warri galee fi fiilmiidha diraamaan kun yoom dhuma isaatii jechaa jiru gariin immoo dhugaadha jedhanii akkasumas immoo sababa soba jedhan immoo gariin immoo ka ittiin irratti wal lolan kan ijoollee hedduu miidiyaa irratti baanii wal arrabsaa jirantu jira jechuudha kanaaf kana keessatti sobas ta'e dhugaa isaan hojiidha isaaniif already hojiidha itti bobba'an hojjetaa jiran kan keessanuu hojiin maalidha warrootuma TikTok irra teessanii nama arrabsaa nama akkasumatti nama itti quba qabaa ooltanii kan keessanuu hojiin maalidha maal hojjettanii isinii maaliif jennaanii isaan already isaaniif hojiidha isinii fi dhugaadha jettanii boossanis maal ta'es maal isaanii already hojiidha maaliif isaaniif galteef jirti tooftaan ittiin doolaarri sassaabamtu jechuudha akka isaaniif galteettu namiifuu hin galle mee ilaalaa kallattii garaagaraatiin ajandaa sa'aatiidhaaf yerootti isaan jijjiiranii fidanii dhufanii jechuudha gariin sababa isaan mana harcaasanii bo'aniif dhugaa jedhanii kan irratti wal lolaa jiran iyyuu sababa isaan bo'aniif jechuudha boo'icha immoo mee ilaalaa warroota fiilmii hojjetanillee jechuudha kana yoo isiniin jedhu warroota maqaa dhaaniituma walumaa galatti jechuudha fiilmuma dhugaa fiilmii Itoophiyaa dabartanii nam tokko ilaaluu dandeessanii keessatti warra TV irratti daawwatan jechuudha kanaafi dhugaa fakkeessanii iddoo itti bo'an hin jiru kanaaf isaanillee hojii dhabaqa akkasumatti hojjetaa jiran garuu namoonni achirra teessanii ta'aniyyuu isaanii dhugaa wal lolanii gariin immoo dhugaa miti soba jettanii namoota addaatiin namoota hin biraatiin wal lolaa ooltan sun isin hojiin keessan maalidha ani TikTokni kun jechuudha maaliif jennaani wanti achirraa namni argatu liivirra ba'anii yoo giiftii darbamuuf ta'een alatti TikTokni faayidaa qaba jedhee tasumayyuu hin yaadu jechuudha achirra teessanii qooda kan waa'ee namaa bukeessaa yookaan waa'ee namaatirraa haasaa waa'ee namaatiif jecha nama wal lolaa ooltan sababa nama tokkootiin achirratti nama wal lolaa ooltanii hojii dhuunfaa keessanii hin banattanii hin hojjettanii isinoo maaliif isaaniif galtee jirti jireenya akkamittanii akka adeemaa jirtu jechuudha kanaaf isinoo maal eddan kan keessan maalidha moo achumarratti sababa komentii namni isin barreessu waa'ee arrabaa isaanuma malsii osoo deebistanii borus mootuyyuu komentii nan biraa isin barraa isa komentii san ol baastanii irraa dubbachuu maayini faayidaan TikTokni sun namaa fidu jechuudha kaza ijoollee akkasitti jala deemanii komentii barreessan kana TikTok qofarraan osoo hin taane YouTube jara kana ilaallatullee jechuudha yeroo baay'ee jechuudha ashaagulliitii bochuu akkasumas immoo piroofaayilii isaanii irra godhatanii ka bo'an ana ajaa'ibdanii jechuudha keessattuu jechuudha ijoollee keenya faan dubbataa jiran ijoolleen biraatiif miti hojjedha bara kana keessa bo'anis ta'e nama arrabsaanis ta'e kallattii kamiiniyyuu ilmi namaa tooftaa ittiin maallaqa sassaabu tooftaawwan garaagaraatiin akkasuma akka isaaniif galte isiniif illee haa galtu nama jala teessanii komentii namaa lakkaa abaluu maallaa deebisee isaaniif homaa jechaan biraa malsii akkamii deebisa jettanii sammuu keessanitti xinxalaa qooda ooltan akkasuma hojii keessan hojii dhuunfaa keessanii akkuma isaan hojii keenya jedhanii itti bobba'an kana isinillee odoo hojii keenya jettanii itti bobbaadanii wanti komentii namaa jala deemtanii eegdanii malsii deebisaa ooltanii sammuun keessan gidiraadhanii akkasuma namni sun tokko sin arrabsaa lama gootanii deebisuuf yaaddu suni sammuu keessan keessa tasumayyuu hin badaa jechuudha gaafa hojii keenya jettanii itti baatanii hojii dhuunfaa keessanii hojjettan ilaalchiiwwan akkasii sun tasuma sammuu keessan keessa hin badaa kanaaf hojii dhuunfaa keessanii hojjedhaa isaaniif galtee jirti hojiidha isaaniif kanaaf isinillee hojii akkasii banadha hojjedha baqa
Maaliif jennaani hamma yoomititti kan namaa jala deemtanii tooni sababa nam tokko hojii isaa hojjetatu isin immootu namaan irratti wal mormii deebitanii immoo xalaata TikTok kan irratti dhugaan isin jedha jecha waliin jedhamuudha hin malleefaa kan iddootti waliin jechaa oolanitu jira jechuudha. Kanaafi sansanarraa isinillee akkasitti faayidaan jaraa galteetuun isiniif galtuu hojjedhaan isinin jedha ijoollee keenya. Namoonni biraa maaliif tarii kaafaan koo dhaga'us jiraachuu danda'u kan hin dhageenyes jiraachuu danda'an kan dhagaanis kan hin dhageenyes jiraachuu danda'u jarrii jechuudha. Haa ta'u malee mootu ani isiniif hin dhaamsadhaama kanaaf hojjedhaa. Komentii namaa jala deemtanii nama arrabsaa ooluun faayidaa tokko hin qabu. Akkasumas immoo sa'aatii kanatti wifi natsaa argattanii yookaas immoo tola itti fayyadamaa jirtan waan ta'eef isin hin kaffalchiisanii garuu isin immoo ittiin kaffaltii argadhaa. Maaliif jennaan namni ji'aan ji'atti jechuudha sa'aatii kana keessa namni naqee ji'aan ji'atti maafan taa'ee birrii madaamii yookaan birrii warri na hojjisiisan naaf kennan eeggadha jedhanii hojiiwwan adda addaa mee ilaala ijoolleen jechuudha warri isinii abalu kun maraattee nama arrabsaa oolte abalu kun akkasii jettanii jechuudha. Mee fakkeenyaan isinii fudhadhaa tigisti ilaalame. Isheen gaafa as baatee jechoota tirfii jechoota adda addaa dubbattu jechuudha. Haasanumaan immootu kallattii lamaan hojjetaa jirti. Maaliif kallattiiwwan garaagaraatiin beeksisawwan adda addaa hojjetti. Isheen garuu isiniif qoosaa isinitti fakkaata gaafa laaltanii jechuudha. Isheen garuu kallattii lamaan jechuudha. Bakka qacaramtee jirtu maallaqa argatti. Akkasumas immootu sa'aatii raftishiitti immoo fayyadamtee maalidha akka isheen hojjettu maallaqa. Kanaaf isin warri jala 2,000 3,000 nama 3,000 taatanii jala teessanii tooni arraba hookaa jechoota ishee isiniin jettu akkasuma giftii ol darbitanii suni isheedhaaf faayidaadha. Namni kana keessa guddata. Kanaaf bara kana keessa hin beeku namni tokko baratanii akka nama hin baranne iddootti ta'an akka nama faaraatitti iddoo yaadantu jira jechuudha. Kanaaf wifi of harkaa qabda sanatti tola fayyadamaa arta waan ta'eef isin immoo maallaqa ittiin argadhaa hojjedhaatii jechuudha. Akkuma namoota kaawwanii fiilmii hojjetaa jiran kana isinillee baraa hojjechuu maaliif maallaqa fida sababa ta'eef jechuudha. Kuni warra nama isaan jala deemtanii komentii barreessanii akkasuma immoo sababa isaaniitiin namoota wal lolaa jirtan isiniif dhaamsa qaba. Dhaamsituun isiniif. Kanaaf dammaqa lafa jirtanii jechuudha. Hamma yoomititti shintibeetii gandaa qulqulleessitan hamma yoomititti gola namaa gadi hartan maaliif jennaan isinis of taatanii jiraatanii jijjiiramtanii kana caalaa jechuudha. Namoota hedduudhaaf immoo namoota birootiif fakkeenya ta'uu qabdan jechuudha. Keessattuu namoonni alarra hin hojjenne yookaan namoonni mana xalabaa jirtu akka keenya kanatti jechuudha. Hojjedhaa dhugaan isiniin jedha. Nutillee kan hojjetaa jirru sa'aatii argannee nutti tolee sa'aatii tirfii qabaannee miti. An dhugaan isiniin jedha. Na amantanis na amanuu baattanis sa'aatii nama ani viidiyoo isinii waraabaa jiru kuni akka sa'aatii Itoophiyaatitti sa'aatii 5 deemaa jira jechuudha. Sa'aatii riba kootirra qooddadheen isaan rafanii jennaan sagalee isaanii gaafan dhabuun viidiyoo hojjechuu jalqabe jechuudha. Kanaaf wanta gorsas ta'e yookaan waan barumsas ta'e hamma sa'aatii keessan TikTok irratti gubdassana sa'aatii keessan fidaa asirratti. Maaliif jennaan TikTokni isiniif hin kaffalu YouTube'ni kun immoo isiniif kaffala. Hamma hojjettaniin akka hojii keessaniitti argattu asirraa. Achirratti garuu view namni miliyoona tokko isin laalle miliyoona 2 isin laalle wanti isin fiddan hin jiru achirratti jechuudha. Asirratti garuu miliyoona 1 2 miti namni 10,000 10,000 10,000 isiniif laalle maallaqa ji'aan mana madaamii teessanii tooniyyuu eeggattanii ji'aan argattan sana darbaa argattan waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hojjedhaa sa'aatii keessanitti fayyadamaa yeroo keessanitti fayyadamaa yeroo keessan hin qisaasessinaa. Warrootuma amma jala deemtanii komentii barreessaa ooltan kanarraa baradhaa maaliif akkamatti deddeebi'anii guyyaatti isaan diizaayinii yookaas immoo istaayilii jijjiiranii akkamiin akka isinitti dhufaa jiran isin hin dammaqne isiniif hin galle dhugaan isiniin jedha. Kanaaf isiniif haa galtu jabaadhaa ijoolleen keenya. Keessattuu warri soddaa kun dhugaan isiniin jedha. Osuma bakka akkanaa dhaqanii komentii barreessan osuma nama arrabsanillee keessattuu wal guddisuu yookaan waa'ee karaa ittiin maallaqa argatan kanarratti akka daboo yookaas immoo akka jigiititti walitti wal yaamanii toonii walitti dhufanii waliin hojjechuu isaanii jechuudha baay'ee nama qannaasisa. Kanaaf isinis amma nama jala deemtanii komentii bakka isin hin laallanne bakka nam isin yaamamne yookaan bakka isin hin madaalletti deemtanii komentii barreessaa ooltan sana ofii keessaniif hojjedhaa of jijjiiramaa. Ijoolleen ani komentii nama jala deemtanii barreessaa ooltan tokko keessan isin argisuni namuma akka koo gola arabaa yookaan biyya hambaa keessa jirudha waan ta'eef jechuudha.
Kanaafi namoonni akkasitti komentii barreessaa turtan tokko keessanii waanan isin beekuuf ijoollee keenya ta'uu sababa hin beekufan irraa dubbadhe jechuudha. Tarii viidiyoon kun darbee namoota waan achirratti argisan keessaa nama 2-3 bira yoo ga'e eessa akka jiran dammaquu danda'an jedhee waan yaadeef irraa dubbadhe. Maalumaafuu namni gizee kamiyyuu jechuudha. Namni haa dhageeffachuu baatullee waan isatti dhaga'ame tokko waan nama fayyadu gaarummaa namaaf yaadu yookaan gaarummaa namaaf dubbachuuni anaaf faayidaa guddaa qaba. Anuma fayyada deebi'ee waan ta'eef kanaaf akkanirraa dubbadhu na taasisan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Kanaaf jabaadhaa hojjedhaa. Maaliif jennaan sa'aatiinis ta'ee yeroon kamittuu umriin keessanis taa'ee isiniin eegu wanti hundumtuu yeroo qaba. Yeroo itti hojjechuu qabdanitti hojjettanii yeroo itti boqachuu qabdanitti immoo boqachuu jechuudha. Maaliif umurii keessan waggaa 10 waggaa 20 gola namaa keessatti gubattanii bifaaf namooma baatanii kan boru jijjiirama tokko hin finne booda kufaatiin keessan lafa ta'ur har'a gaafa humna qabdan gaafa akka barbaadanitti baddaa gaara baatanii bootanii hojjechuu dandeessan kanatti hojjedhaa. Sa'aatiitti boqachuu qabdanitti immoo hojiin keessan har'aa kuni yoo har'a jabaatanii hojjettanii of jijjiirtan itti boqachuu dandeessanii ofirraa haftanii dhala keessaniif akkasuma namoota hedduudhaaf immootu fakkeenya gargaarsa ta'uu dandeessa waan ta'eef kanaaf sa'aatiin har'a qabdan kun sa'aatii itti isin waan kamirrattuu xiqqaa irraa kaatanii haga guddaatitti hojjettanii of jijjiiruu dandeessanidha waan ta'eef hundumti isaayyuu sadarkaa qaba yeroo qaba dhaabatee nama eegu yeroon jechuudha. Kanaaf jabaadhaa hojjedhaadha. Inni biyya keessa jiru eessan hojii argadhee yookaas immootu biyyi nagaa argattee ani akka garaa kootitti bahee galee hojjedha jedhee yaaddaa jechuudha. Dhugaan isiniif dubbadha. Keessattuu gara biyya keenya Salaalee niitoorkiin erga cufame ji'a 2 deemaa jira amma jechuudha. Walumaa galatti ji'a 1 fixee jira already jechuudha. Kanaaf unkaan silkii of harkaa qabaatanii hojiiwwan akkasii hojjechuu mitiiti. Asteenyayyuu akkasuma immoo kan Finfinnee jiru baadiyyaa yookaan gara gaxariitti bilbileetoonii nagaa ta'uu isaanii hubachuu dadhabuurra kan jiran jechuudha. Kanaaf inni biyya keessa jiru kallattiiwwan garaagaraatiin haala nagaatiinis ta'ee akkasumas immoo haala biyyattiin itti jirtu walumaa galatti sanaa wal qabatee sanan caarraa akkasii argadhaa sanan biyyaa bayeetooniyyuu hojjetadhee gara biyya kootti deebi'a jedhee warri kaleessa hoggaa nuti biraa deemnu yaalii gaggeessan hammallee yaalii gaggeessaa jirantu jira jechuudha. Kanaaf nuti immoo sa'aatii arganne kanatti sa'aatii keenya gubuu osoo hin taane sa'aatii keenya waanuma hin taane itti balleessuu osoo hin taane hunduma isaatiyyuu sa'aatii sadarkaa yookaan yeroo itti baafattanii tooniitu karoora itti baafattanii ni hojjetama sirriitti hojjetama hojiin kallattii kamiinuu jechuudha. Hin baay'ata hojiin gola namaa eenyumaafiyyuu salphaadha yookaan eenyumaafiyyuu waa xiqqootti ilaaluuni ni ulfaata aara galfiin hin jiru. Maaliif dadhabdee boqadhu namni siin jedhu hin jiru hojjedhu malee jechuudha. Garuu amma isaan isinitti fayyadaman sana immoo itti fayyadamu. Maaliif kallattii kanaan immoo tuusin harka walakkaadhanis yoo ta'e hamma danda'ama ta'etti asitti yoo jalqabdanii asitti har'a waan hunda isaa sirreeffattanii gara biyya keessanitti yoo galtan yuutuuba kanarraa boru keessanii kan akkuma nama kamiittuu jechuudha. Wantoota namaaf barumsa ta'uu danda'an wantoota boru dhaloota dhufuuf fakkeenya ta'uu danda'an barsiistanii irratti hojjettanii of jijjiiruu akkasuma ofirraa haftanii namoota hedduudhaaf fakkeenya ta'uu dandeessa waan ta'eef kanaaf yeroo keessaasim jettanii asiif achi deemtanii nama arrabsaa oolu komentii namaa jala deemtanii barreessitanii gana abalu sun maallaan jedha sanan isaaf yaada deebistan yookaan maal jettanii akka nama sana malsii deebisan itti yaada itti cinqamaa oolurraa hojii keenya jettanii yoo itti baatan gar tokko nama yuutuuba kanarratti komentii namaa gizee sa'aatii taa'ee itti dubbisu hojii kiyya waan ta'eef bakka tokkotti bakki itti barumsa irraa fudhadhu jira bakka tokkotti immoo bakki ani hanqina koo irraa fudhu jira waan ta'eef taragaggee taa'ee nan dubbisa hojii kooti waan ta'eef jechuudha. Kuni namni gaafii na gaafachuu danda'a deebii isaaniif deebisuudhaaf an dogoggoree yookaas waan jedhamu hin malle tokko jechuu danda'a isaan immootu dogoggora koo sanatti himuu danda'anii achi keessaa dogoggora koollee barachuu hin danda'a waan ta'eef hojii kiyya sababa ta'eef itti ba'ee taa'een dubbisaa jechuudha. Kanaaf akka keessanitti akka sanatti isinis hojii keessan ta'ee yeroo itti baatanii achirratti malsiillee namaa deebistanii baay'ee kan isin fayyadu jedheen irraa dubbadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jabaadhaa bakka isin hin madaalletti hin mul'atinaan isin hin jedha. Haasaa isinitti hin dheeressu viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti turtii gaariin isin hin jedha. Namoonni yaada babal'aa qabdan komentii jala naaf kaa'uun dagatina. Turtii gaariin isin hin jedha. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja yoon dogoggore dhiifaman isin hin jedha.